Egaa ammas irra deebi'uudhaan saayinsii waliigalaa irratti kutaa jalqabaa waa'ee paartii waanii kan ture irratti yaadannoo gabaabaa hedduu takka briefly ta'e kan isin hawwachiisu akkasuma hubachuun isaa baay'ee salphaa kan ta'ee fi kan attract nama godhu isiniif dhiyeessuun koo ni yaadatama. Har'a ammoo deebii gilgaalotaa fi gochaa isiniif qabadhee dhiyaadheetiin jira. Kuni liyyuu wanta isa godhu. It is a unique wanti adda isa godhu. Deebiin kuni deebii haala salphaa haala namatti toluun irraa bu'aa naawuleeja kee ittiin horachuu dandeessuudha. Naawuleeja qabdu hubannoo duraan qabdu irratti daran kan siin cibsu jechuudha. Kanaaf hedduu seenaa hedduu itti fayyadaman isiniin ja'a hara salphaatiin waan isiniif dhiyeessee jiruuf. Kanaaf subscribe, like, share godhu qofa hin dagatina isin jenna. Kallattumaan gama gaafilee dalagamanitti saayinsii waliigalaa kan kutaa 8ffaa keessatti deebii gilgaalotaa deebii gochaa kan hojjetamee jirudha. Ayyee itti haaseennu durarratti gaafiin gocha takka tuqaa takka maal jedha kan ture kitaaba keessan wabii yookiin yaadannoo keessanii wabii godhachuu ni dandeessanii. Asirratti gochi deebiin gocha kutaa takka tuqaa takka maal jedha? Tokko safara jechuun maal jedha gaafiin duraa? Safara jechuun maali? Safara jechuun adeemsa qaama hammi isaa hin beekamne tokko isa qaama hammi isaa beekamu wal bira qabuun madaaluutitu safara jedhama. Wanta hammi isaa beekamu tokko fi wanta hammi isaa hin beekamne tokko cinaa qabdee yoo irraa safartu maal jedhama? Safara jedhama. Fakkeenya. Bakka kanatti fakkeenya aannan qodaa keessa jiru tokko safaruudhaan gurgurama. Aannan yommuu jirkaanaan magaalaa yeroo geeffamu akkami gurgurama? Safarameeti jechuudha. Inni irraa safaramu suni hammi isaa hin beekamu. Garuu inni safaraa jirru hammi isaa beekamaadha jechuudha. Kanaaf safara jechuun wanta hammi isaa hin beekamne tokkorraa waan hammi isaa beekamu wal bira qabanii safaruutitu safaruu jechuudha. Akkasuma midhaan gabaa yeroo gabaa geessan yeroo gurguraaf gabaa geessan maal godhuudhaan gurgurama? Safaruudhaan bitamaa jechuudha. Safaruudhaan safaratee bitata safaree gurguraa jechuudha. Safara jechuun wanta hammi isaa hin beekamne tokko wanta hammi isaa beekamu wajjin wal bira qabanii safaruutu safara jedhama jechuudha. Kabira maloota safara aadaa tooftaalee yookiin karaalee safara aadaa. Maloonni safara aadaa hawaasa keessatti karaaleen itti fayyadamu maaltu jira? Tokko taakkuudhaan lafa safaruu ni dandeenya. Dhundhumatti fayyadamnee lafa safaruu yookiin meetira wayii safaruu ni dandeenya. Tarkaanfiidhaan safaruu ni dandeenya. Faana keenyaan safaruu ni dandeenya. Wanta adda addaatiin gaaddidduudhaan akkasuma qunnaa waan jedhamu jira, gindoo waan jedhamu jira, akkasuma hubboo waan jedhamu jira. Wantoonni kun hundinuu maali? Safara aadaa jennaan. Wantoota waa safaruudhaaf nu gargaaran jechuudha. Kuni deebii gocha takka tuqaa takkaati. Deebiin gilgaala takka tuqaa takkaatoo dhiroo ka jedhuuf gaafin takkaffaadha. Safarri akkamitti ibsamaa jedha. Safara erga hubeeyne booddee how we can explain the measurement. Wanta safara jedhamu kana akkamitti ibsuu dandeenya? Tokko hammaan ibsuu dandeenya. Lama unitiidhaan ibsuu dandeenya. We can use by amounts and by units. Unitiidhaan gargaaramnee ibsuu dandeenya. Amountii dhatti fayyadamnee ibsuu dandeenya jechuudha. Safara akkamitti ibsana jennu hamma waan tokkootiin tokkaa unitiidhaan. Gaafii lammaffaadha. Naannootti hangaa fi qabeen haaluma wal fakkaatuun safarama. Fakkeenyaaf maal jedha akka gaafiirra jechuudha. Kitaaba keessanirraa hubachuu ni dandeessan gaahii. Naannoodhatti hangaa fi qabeen akkamitti safaramaa jedha. Hangaa fi qabeen haaluma wal fakkaatuun safarama. Fakkeenyaaf yoo fudhanne xaasaa fakkeenyaaf yoo fayyadamnu xaasaa fayyadamuudhaan qamadii fi garbuu safaruu fakkeenyaaf maal fayyadamne xaasatti fayyadamuudhaan safaruu ni dandeenya. Iddoo kanatti qabeetu ilaalama malee qabeetu beekama malee hangi ulfaatinni qamadii sanii yookiin ulfaatinni garbuu sanii
gonkumaa hin ilaalamu. Maaltu ilaalama? Qabee hamma waan san keessatti argamutu ilaalama jechuudha. Xaasaa yoo ta'es hamma xaasaa san keessatti argamutu ilaalama jechuudha. Kanaaf naannoo keessatti naannoo yookiin hawaasa keessatti hangaa fi qabeen haaluma wal fakkaatuun safarama malee ulfaatinaa fi qabee adda baasuun hin jiru jechuudha. Inni gaafii sadaffaadhaa ciminoota safara aadaa tarreessi jedha. Ciminoota safara aadaa. Safara aadaa kana fayyadamnee waa safaruu cimina jiru ibsi. Ciminni jiru tokko akka salphaatti argamuu danda'a. Haala salphaatiin argamuu danda'a jechuudha. Meeshaa safara aadaa kan jennu sani haala salphaatiin argachuu dandeenya. Baasii xiqqaadhaan bitachuu illee ni dandeenya. Naannumatti aadeeffamaadha ammas. Inni maali? Naannoo keessatti beekamaadha jechuudha. Kuni maal agarsiisa? Cimina safaraawota aadaati. Naannoo fageenya deemanii hin barbaadan jechuudha. Walii galan baqa. Akka hanqinaatti hoo maali? Akka hanqinaatti kan jiru tokko safaruu irratti walta'iinsi hin mul'atu. Safaruu irratti walta'iinsa hin jiru. Garaagarummaa waan ta'etu uumamuu danda'a jechuudha. Yeroo safartu garaagarummaan safara san irratti uumamuu waan danda'uuf jechuudha. Walta'iinsi gahaan itti quufansi gahaan hin jiru jechuudha bakka kanatti. Kanaaf kun akka hanqinaatti waan ilaalamu jechuudha. Inni itti aanu deebii gilgaala takka tuqaa lamaati. As jalatti gaafiin isin biratti argama gaa'ii gaafii qabadhee ani waan goone gaafii dubbiseetiin dalagee maaltu jira? Kennamaa wayii tokko nu kenname. Dheerina wayiitu nu kenname. Dheerinni sibiila tokko 5 millimeetira yoo ta'e jedha. Yoo ta'e dheerina millimeetiraan 5 ta'e kana gara meetiraatti seentimeetiraan deesimeetiraan hagam takka ta'a. Sibiilli dheerinni isaa 5 millimeetira ta'e tokko yommuu meetiraan ibsinu, yommuu seentimeetiraan ibsinu, yommuu deesimeetiraan ibsinu hagam takka ta'a waan jedhu takka. Tokko millimeetirri walqixa ni ta'a meetiratti meeqa ta'a waan jiru beekuu qabna. Maaliif millimeetiraan nu gaafachuu jira waan ta'eef asitti. Waan millimeetiraan nu gaafachuu jiruuf gara meetiraatti deebisuudhaaf dura tokko millimeetirri meetiratti meeqa ta'a waliin ilaaluudhaaf. Tokko millimeetirri duwwaa tuqaa duwwaa takka meetira yoo ta'e 5 kana fudhatta. 5 millimeetirri meeqa ta'a? Gootee kiriis kiroos goota mallattoo xaatan akkana baay'isuu goota jechuudha. Bakka mallattoo gaafii goota kana maal fayyadamtu yaa godhuu dandeessa. Sanboota kiriis kiroos baay'isii jedha. Tokko millimeetirri eenyu baay'isa? Yaa baay'isa. Kunii fi kun wal baay'isa jechuudha. Sanboota tokko millimeetira baay'isuu yaa walqixanii ta'a. 5 kuni kana baay'isa. 5 millimeetira baay'isuu duwwaa tuqaa duwwaa takka meetira kana baay'isa jechuudha. Kana booda yaa kana kophaatti hambifachuudhaaf kanaa fi kana waliin dhaamsina. Akkasuma kanaa fi kanas waliin dhaamsina. Maaltu nu hafa? Yaatu nu hafa. Yaa walqixanii ta'a. Kunii fi kunis badee waan ta'eef jecha kana booda maal goona? 5 baay'isuu duwwaa tuqaa duwwaa takka. Yeroo waliin baay'ifnu meeqa arganna? Log. Yaa walqixanii ta'a duwwaa tuqaa duwwaa 5 meetira ta'a jechuudha. Sibiirli 5 millimeetira ture meetiratti hagam takka dheerata jechuudha. Duwwaa tuqaa duwwaa 5 meetira dheerata jechuudha. Sibiilummaan dheerinni isaa millimeetiraan 5 ta'e kuni seentimeetiratti hagam takka dheerata kan jedhu beekuudhaaf tokko millimeetirri seentimeetiratti meeqa dura kana beekuu qabda. Tokko millimeetirri seentimeetira duwwaa tuqaa takka seentimeetira yoo ta'e 5 millimeetirri meeqa ta'a jennee waa fayyadamna jechuudha. Akkuma asitti kiriis kiroos fayyadamna. Kiriis kiroos waan jedhamu kana fayyadamna jechuudha. Sana booda kunii fi kuni wal baay'isa. Tokko millimeetira baay'isuu yaa walqixanii ta'a. Kanaa fi kana waliin baay'ifta. 5 millimeetira baay'isuu duwwaa tuqaa takka seentimeetira. Sana booda tokko seentimeetiri tokko millimeetiraan bada. Maaltu asitti hafa? Yaa qofa hafa. Yaa kanaatu hafa jechuudha. Yaa walqixanii ta'a. Kunis kanaan badee akkana badee jechuudha. Kana booda 5 baay'isuu duwwaa tuqaa takka. Maal ta'a? Waa'ee walqixanii ta'a duwwaa tuqaa 5 seentimeetira jechuudha. Sibiilli
5 millimeetira dheeratu tokko mee seentimeetiratti hagam takka dheerata. Yuunitiin kun garaagarummaa qaba. Dheerinni wantoota yuunitiidhaan garaagarummaa qaba bakka kanatti wanni isin beekuu qabdan. Tokko sibiilli millimeetiraan 5 millimeetira dheeratu meetiratti duwwaa tuqaa 5 dheerataa beekuu. Sibiilli millimeetiraan 5 millimeetira dheeratu seentimeetiraan wanni inni dheeratu duwwaa tuqaa 5 dheerachuu isaa. Kanarraa wanni ati hubattu konseptii wayiin jiru jira. Asitti kaafee jira. Deesimeetiraan hoo hagam takka dheerata waan jiru beekuudhaaf 1 millimeetirri duwwaa tuqaa takka mee deesimeetira yoo ta'e. Look 1 millimeetirri duwwaa tuqaa 1 millimeetira jedhee jira. Asitti jechuudha. Bakka kanatti. Look sorry. Maaltu jira 1 millimeetirri sorry 1 millimeetirri duwwaa tuqaa takka deesimeetira yoo ta'e 5 millimeetirri meeqa ta'a mallattoo gaaffii fayyadamna. Amma maalirra ilaaluu yaana fageenya isa fageenya 5 millimeetira maaliin ilaaluu yaana deesimeetiratti hangam takka fagaata dheerina hangam takka qaba waan jiru laaluuf yemma nuti wanti yaanuuf. 1 millimeetirri duwwaa tuqaa takka deesimeetira yoo ta'e 5 millimeetirri meeqa ta'a. San booda cross akkanaa fi akkana baay'isuu jechuudha. 1 millimeetira baay'isuu yaa walqixanitaa 5 millimeetira baay'isuu duwwaa tuqaa takka deesimeetira waliin baay'ifne jechuudha. Kana booda yaa kana kophatti hambisuuf jecha jala kunii fi kun waliin bada. Jala 1 millimeetira asiinis jala 1 millimeetira. Millimeetira wal fakkaatu waan ta'eef wallamsa asittis wallamsa. Maaltu kophatti hafa? Waa'een kophatti hafa. Yaan asi kophatti hafe kuni yaan bakka kanatti kophatti hafe kun kagabbee kun maal ta'a? 5 baay'isu kunii fi kun waan badee jiruuf 5 baay'isu duwwaa tuqaa takka deesimeetira. Gisee waliin baay'iftu meeqa ta'a? Look duwwaa tuqaa 5 deesimeetira jechuudha. 1 millimeetirri yookiin 5 millimeetirri meeqa dheerataa jechuudha deesimeetiratti duwwaa tuqaa 5 dheerata waan jiru asirraa adda baafanna jechuudha. Dhaggeeffattoota keenya wanni isin bakka kana beekuu qabdan maali? Yuunitiin kennamaan dheerina sibiila tokkoon nu kenname garuu yuunitoota hundarrattuu kana meetiraa fi seentimeetiraa fi deesimeetira irrattis fageenyi isaanii kallattii adda addaatiin ibsama kan jedhu bakka kanatti beekuu qabna jechuudha. Gaafiin lammaffaadha kennamaa isaati. Kennamaan maal jedha? Wanta fageenyi isaa 335 kiiloomeetira ta'e tokko meetiratti hagam takka fagaata. Fageenyi kiiloomeetiraan 300 fi kiiloomeetiri 350 kiiloomeetirri meetiratti hagam takka fagaata. Fakkeenya kiiloomeetirri kun Hararii fi Ciroo jidduu yoo tilmaaman ka ga'u taate fageenyi Hararii fi Ciroo jidduu kiiloomeetira yoo ibsamu 335 yoo ta'e kiiloomeetiraan jechuudha. Meetirattoo meeqa ta'a waan jiru. Yommuu gaafatu maal godhuu qabna nuti dura 1 meetirri kiiloomeetira meeqa jechuu beekuu qabna. Meetirri takka kiiloomeetira meeqa? Meetirri takka akkuma asirra ilaaluu jirru duwwaa tuqaa takka kiiloomeetira ta'a. Hayyee gaam yoo meetirri takka duwwaa tuqaa takka kiiloomeetira yoo ta'e meetirri kiiloomeetirri 335 meetiratti meeqa ta'a? Akkana laal. Duwwaa tuqaa takka kiiloomeetirri takka meetira yoo ta'e duwwaa tuqaa takka kiiloomeetira takka yoo ta'e 335 kiiloomeetirri meeqa ta'a? Mallattoo yaa fayyadamuu dandeenya jechuudha. San booda cross akkuma mallattoo irraa agartan kanatti akkanaa fi qaxxaamura baay'isuu jechuudha. Sana booda 1 meetirri baay'isuu 335 kiiloomeetira walqixani ta'a. Yaa baay'isuu duwwaa takka kiiloomeetira. Kana booda kiiloomeetiraan yuunitii wal fakkaatu wal'aamsa waan ta'eef asittis duwwaa tuqaa takka takka kunii fi kun wal fakkaatu waan ta'eef wal'aamsa. Kana booda
maal goona ka wallaamsa waliin dhaamsineet yaa keenya asitti hambifanne fudhanna jechuudha. Yaan keenya wal qixxee ni ta'a maal ta'a? Duwwaa kiiloomeetira meetira 335 jala duwwaa tuqaa kanaaf irra jechuudha. Asitti ni haqame duwwaa tuqaa duwwaa takka bakka kanatti iddoo kana jechuudha. Kana kanaaf irta yeroo kana kanaaf irtu wanni nuti argannu meeqa 335 ta'a jechuudha. Maalitti? Meetiratti. Ijannee kanatti ibsuu dandeenya jechuudha. Meetira bifa kanaan kiiloomeetiraan kan nuuqanname tokko gara meetiraatti jijjiirree ibsuu dandeenya jechuudha. Inni itti aanu deebii gilgaala takka tuqaa sadiiti. Takka tuqaa sadii irratti akkuma asirraa agartanitti wanta tokko kennamansaa kiiloo maaltu nuuqannamee jira kennamaa irratti kiiloogiraamni isaa tokko kiiloogiraamni meeqaa gara giraamatti meeqa ta'a yoo ta'u kuni akkatatti hojjannudha. Wanti kiiloogiraamni isaa 100 kiiloogiraama ta'e tokko giraamatti meeqaadha magaafiin? Kiiloo 100 kiiloogiraamni giraamatti meeqa ta'a jedhee yoo nu gaafate wanti kiiloogiraamni 100 giraamaan yoo ibsinu meeqa ta'a jedhee yoo nu gaafatu tokko kiiloogiraamni 1000 giraama yoo ta'e kuni dhaabbataadha. Kiiloogiraamni tokko giraamatti meeqa jennaan giraamatti 1000. Hayyee kiiloogiraamni 100 giraama meeqa ta'a mallattoo yaa fayyadamna jechuusitti. Kiiloogiraamni takka 1000 giraama. 100 kiiloogiraamni ammoo giraamatti meeqa ta'a waan jiru kanaan kaalkuleet goone jechuudha. San booda tokko kiiloogiraamni wal qixa ta'a 1000 giraama yoo ta'e 100 kiiloogiraamni ammoo giraamatti meeqa ta'a mallattoo yaa fayyadamta. Cross. San booda tokko kiiloogiraama baay'isuu yaa wal qixa ta'a 100 kiiloogiraama baay'isuu 1000 giraamaati. Unity wal fakkaatu gaa wal dhaamsaan jee ture waliin dhaamsita kana yaan kopannoo hafee jira. Wal qixa ta'a asitti unity wal fakkaatu ni jirti wal dhaamsiti 100 fi 1000 hafee 100 baay'isuu 1000 goota. 100 baay'isuu 1000 yeroo waliin baay'iftu 100 takka maal ta'a giraama ta'a jechuudha. 100 takka giraama ta'a. Kiiloogiraamni takka 1000 giraama yoo taate look 100 kiiloogiraamni immoo 100 kiiloogiraamni meeqa ta'a 1000 takka giraama ta'a jechuudha. Gaafii lammaffaati. Gaafii lammaffaadha wanta miligiraamni isaa 254 miligiraama ta'e tokko yommuu kiiloogiraama jijjiirru hagam takka ta'a jechuu jira. Tokko miligiraamni wanni ati beeku tokko miligiraamni kiiloogiraama meeqa jechuu qabda dura. Wanni nu kanname maali nu kanname miligiraama nu kanname. Kan inni nu gaafachuu jiruun kiiloogiraamaani. As keessatti akkamitti argachuu dandeessa? Tokko miligiraama nu kanname kana ka tokko beeku qabda. Miligiraama tokko kiiloogiraamatti hagam takka waan jiru dura beeku qabda jechuudha. San booda yommuu miligiraamni tokko kiiloogiraama hangana jechuu eega beekte you can easily calculate that a given milligrams. Okay, wanta miligiraama si kannamsan karaa salphaan calculate godhuu dandeessa. Yoo nii fi akkasitti hin beekne salphaa miti jechuudha sitti ulfaachuu danda'a. Kanaaf tokko miligiraamni duwwaa tuqaa duwwaa kiiloogiraama yoo ta'e 254 miligiraamni kiiloogiraamatti meeqa ta'a? Just jennee deebisuu dandeenya gaafachuu dandeenya. Yookiin nu gaafatamuu danda'ama. Kana booda maal goona kiroos goona. Kanaan baay'isna. Tokko miligiraama baay'isuu yaa wal qixa ni ta'a 254 miligiraama baay'isuu duwwaa kiiloogiraamaati. Yaa kana kophaatti hambifachuuf jecha maal goona kanaa fi kana waliin dhaamsina. Yaan keenya gannuu bu'aa jechuudha. Sana booda asittis unity wal fakkaatu wal dhaamsa. 254 baay'isuu duwwaa
kiloogiraama asitti arganna. Zan wanni nuti asitti argannu maali? Duwwaa tuqaa duwwaa takka waan juutu as jira. Duwwaa jee haa deemu malee duwwaa tuqaa duwwaa takkaa jira yaa kana. Duwwaa tuqaa takkaa jira laalaas kanatti. San booda yeroo walitti baay'isnu wanni nuti argannu maali? Waa'een keenya wal qixanii tahaa yeroo kana unity wal fakkaatu waliin dhaamsine yaa keenya ka qophatti mifanne qazana yeroo walitti baay'ifnu meeqa jechuudha? Duwwaa tuqaa duwwaa 254 kiiloo giraama argannaa jechuudha. Kanaaf wanti miligiraamni isaa 254 ta'e tokko kiiloogiraamatti hagam takka yoo jenne kiiloogiraamni isaa duwwaa tuqaa 254 kiiloo giraama jennaan. Katti aanu asuma jalatti gaafii sadaffaati. Kanneen armaan gadii giraamaan ibsi jedha. Kiilogiraamaan nuu kanneet akka jiru kiilogiraamaan nuu kanne garuu giraamaan ibsi jechuudha jira. 5 kiilogiraamni giraama meeqa? Akkumaan jalqaba jee wanni nuu kannamu jiru maal kiilogiraama? Wanni inni itti nu gaafachuu jiru maal giraama? Wanni ati dura beekuu qabdu kennamaan 5 kiilogiraama haa jiru malee ka ati dura beekuu qabdu. Otoo 5 hin jedhin dura 1 kiilogiraamni giraamatti meeqa? You should have to know that one. Yoo san hin beekin, you can't calculate this. Kana calculate godhuu hin danda'amu. Kanaaf 1 kiilogiraamni 1000 giraama jedheetiin qabadda yemman akkasi waan ta'eef. 1 kiilogiraamni 1000 giraama yoo ta'e jetta gana 5 kiilogiraamni giraamatti meeqa? Maaliif 5 kiilogiraama giraama nu gaafachuu jira waan ta'eef. Look. San nu gaafachuu jira waan ta'eef. Sana booda 1 kiilogiraamni 1000 giraama yoo ta'e 5 kiilogiraamni giraamatti meeqa ta'a? Mallattoo gaafii goote yaa qubee feete bakka san buufatta. San booda kiroos gootaa jechuudha. Akka qaxxaamura baay'ista jechuudha. 1 kiilogiraama baay'isu yaa wal qixani ta'a 5 kiilogiraama baay'isu 1000 giraama. San booda unity wal fakkaatu waliin dhaanfadhu. Unity wal fakkaatu kiilogiraama ni dhaamsita. Yaan keenya kopha gabbuufatta. As kiilogiraama jira as kiilogiraama jira waliin dhaamsita. 5 baay'isu 1000 giraama jira. 5 baay'isu 1000 giraamni maal ta'a? 5 baay'isu 1000 giraamni 5,000 giraama ta'a jechuudha. 5,000 giraama ta'a jechuudha. Kanatti salphatti argachuu dandeessa. Akkasuma biirratti 7 kiilogiraamni giraamatti meeqa jedhe? 7 kiilogiraamni giraamatti meeqa? Akkasii mi'ee 1 kiilogiraama giraama meeqa katee beekuu qabnaan jee jalqaba. 1 kiilogiraamni meeqa? 1000 giraama yoo ta'e 7 kiilogiraamni meeqa ta'a? Salphaadhaatti kalkuleet goote jechuudha. San booda kiroos qaxxaamura ni baay'iftaa fi 1 kiilogiraamni baay'isuu yaa goota wal qixani ta'a 7 kiilogiraama baay'isuu 1000 giraama jettaan. San booda yaa kana kophatti hambifachuuf jecha waliif irta unity wal fakkaatu. Jala 1 kiilogiraama jara 1 kiilogiraama jettaan. Gaafa kuniif ka wal fakkaatu waliin dhaamsitu asittis waliif irta kiilogiraamaan dhaamsita. Wanni nu hafu maal asitti yaadha. Yaan keenya wal qixani ta'a jettaan. 7 baay'isuu 1000 walii gizee baay'iftu meeqa ta'a? Doog 7 giraama ta'a jechuudha. 1 kiilogiraamni 1000 giraama yoo ta'e 7 kiilogiraamni meeqa ta'a? 7 giraama ta'a jechuudha. Very nice. Hubatti jedheetii yaada. Asirratti 7 kiilogiraamaa fi 300 giraamni meeqa ta'a jechuun jira waan ta'eef wanta kiilogiraama irratti arganne san pilaas kennama giraama 300 giraama duraan nu kanname waan ta'eef daarektii rumatti daana jechuudha. 7,000 ta'uu 300 giraama walirra maal goona 7,300 giraama ta'a jechuudha. Gaafa caalaa yoo dhufnu 6 kiilogiraamaa fi 915 giraamni gara giraamatti yommuu jijjiiramu maal ta'a? Asitti nu shawwaduudhaaf malee kuni gonkumaa hin sossoo'u bakka jirurra. 915 bakka jirturraan sossootu baay'ee. Maal gochuuf nu shawwaduuf waan ta'eef kan akkasuma dhiifanna. Kam kalkuleet goona dura isa kiilogiraamaan jiru gara giraamaa jijjiireetuma daarektii ganaa isa kana irratti daachuudha jechuudha. Hayaa akkasina qabattan. 6 kiilogiraamni fi 915 giraamni garam yommuu kiilogiraama gara giraamatti yommuu jijjiiru meeqa ta'a kan jedhuuf 1 kiilogiraamni 1000 giraama yoo ta'e 6 kiilogiraamni
meeqa ta'a mallattoo gaafii meeqa ta'a inni fayyadamna jechuudha. Sana booda maal baay'isna? Qaxxaamura baay'isna. Sana booda maal baay'ifna? Qaxxaamura baay'isna. 1 kiloogiraama baay'isuu yaa walqixxani ta'a 6 kiloogiraama baay'isuu 1000 giraama. San booda yaa kana kophatti hambisuudhaaf jecha jala kiloogiraama jettaan. Yuunitii wal fakkaatu kiloogiraamni asini jira waliin daamsita. Kiloogiraamii jaabira asini jira asini jira. Yuunitii ka wal fakkaatu waliin daamsita. Asitti walqixa asi ka jiru maali? Yaadhaa jira. Yaa fudhanne walqixani ta'a jennaan. Asii achitti haafe maali? Jaafi 1000 giraamaa fi jaa baay'isuu 1000 giraamni maal ta'a? 600 giraama ta'a jechuudha. Kanarratti ida'uu yenna gaama. Kaasii qabnu maali? 915 giraamaa jira irratti daata daarektii isa harkatti irra jechuudha. Yeroo irratti daatu wanti nuti asitti argine maali? 6,915 giraama ta'a jechuudha. Daarratti kan jiru 1 kiloogiraamaa fi 25 giraama jedha. Look 1 kiloogiraamni 1000 giraama yoo ta'e 1 kiloogiraamni 1000 giraama yoo ta'e 1 kiloogiraamni meeqa ta'a? 1000 giraama ta'uu deema. Eenyu shawwadda? Nu shawwaduu hin qabu. 1 kiloogiraamni 1000 giraama yoo ta'e 1 kiloogiraamni meeqa ta'a? Meeqa ta'a duuba gus? 1000 giraama ta'a. Mee qaxxaamura baay'ifadhu yaa. 1 kiloogiraama baay'isuu yaa. 1 kiloogiraama baay'isuu yaa. Walqixani ta'a. 1 kiloogiraama baay'isuu 1000ti. 1 kiloogiraama baay'isuu 1000. Yaa kana asitti kophitti hammachuudhaaf jecha jala kiloogiraama. San booda maal ta'a? Kiloogiraamni wal fakkaata waan ta'eef wal dhaamsa. Kiloogiraamni as jirus dhufee kana dhaamsa. Wanni nuti argannu maali? Gaafa kun kana dhaamsee gaafa kunis kana dhaamsee wanni nuti argannu maali? Yaadha. Yaa walqixani ta'a takka baay'isuu 1000. Takka baay'isuu meeqa? 1000 meeqa? Hooma. Lakkoofsi fadhe lakkoofsa tokko yoo habaa yoo taate daarektii lakkoofsuma san nuu kenna waan ta'eef. Sana booda wanni nuti asii qabnu meeqa? 25 giraama qabna. 1000 giraama ida'uu jettaan 25 giraama walirra meeqa ta'a? 1025 giraama ta'a jechuudha. Kuni deebii gilgaala kanaati jechuudha. Inni itti aanu otoo hin dhumanitti jechuudha gaafii afuraffaati. Gaafiin afuraffaadhaa kanneen armaan gadii kiiloo giraamaan ibsi jedha. Maaliin nuu kannamee jira? Giraamaan kannamee jira. Isa giraamaa fi miiligiraamaa fi kuntaalaa fi tooniidhaan nuu kannamee jiru kana gara maalitti? Gara kiiloo giraama jijjiirii ibsi jechuudha. Hayyee rakkoon qabu ni ibsina. Aan maaliin nuu kannee jira? Giraamaan nuu kannee jira. Giraama maali? Gara maalitti? Gara kiiloo giraamaatti. Akkumaan jalqaba jedhee wanta nuu kanname san tokkee isaa beekuu qabna. Amma fakkeenyaaf asitti 3650 giraamni kiiloogiraama meeqa yeroo jiru durarratti 1 giraamni kiiloogiraama meeqa beekuu qabna. 1 kiiloogiraamni 1000 giraama yoo ta'e jetta laal. Isa giraamaan nuu kanname san fudhatta gaagana. 1 kiiloogiraamni 1000 giraama yoo ta'e 3650 giraamni meeqa tahaa jettee mallattoo gaafii fayyadamta. Bakka san yaa buufachuu dandeessa. Sana booda kiroosii baay'ista. Kiroos. 1 kiiloogiraamni eenyu baay'isa? 3650 giraama baay'isa. Kuni kana baay'isa. Walqixani ta'a yaa baay'isuu 1000ti. Yaa baay'isuu 1000. Sana booda yuunitii wal fakkaatu waliin dhaamsi. Yuunitii wal fakkaatu waliin dhaamsina. Giraamni as jiruu fi giraamni as jiru wal dhaamsa. Kunii fi kun wal dhaamsee. Kuniif kun wal dhaamsee. Look. Kamiif kamtu wal dhaamsa? Kanaa fi kanaa wal dhaamsa. Sana booda asis kumni asiin waliif hirre kuni yaa kana kophetti hambifachuudhaaf jala kumaa jenneeni asittis jala kumaa jenneeni as giraama 1000 giraamni 1000 giraamaan dhama yaa qofaatu asitti nu hafa. Asittillee yuunitiin kunii fi yuunitiin kun wal dhaamsa. Maal toofa? 3650 baay'isuu kiiloogiraamaa jala 1000 hafa. San booda 3650 jala 1000 jechuun 3.650 yuunitiin asii qabnu maali? Kiiloogiraamaa jechuudha. Akkana ta'a jechuudha. 3650 giraamni kiiloogiraamatti meeqa ta'a? Kiiloogiraamatti 3.650 kiiloogiraama ta'a jechuudha. Akkana ta'a jechuudha.
inni baadhaa maal jedha 8,000 fi takka giraamni kiiloogiraamatti meeqa ta'a jechuu jira. 8,000 fi 8,000 fi takku giraamni kiiloogiraamatti meeqa ta'a. Duratti gaa wanni nuu kanname jiru maali giraamaan nuu kanname jira. Kanaaf tokko kiiloogiraamni giraamatti meeqa ta'a waan juu beekuu qabda. Tokko kiiloogiraamni giraamatti 1,000 giraama yoo ta'e tokko kiiloogiraamni 1,000 giraama yoo ta'e 8,000 fi takka giraamni kiiloogiraama meeqa ta'a jettee qabattaa jechuudha. Sana booda kiroos goota. Sana booda takka kiiloogiraamni baay'isuu 8,000 fi takka giraama wal qixanii ta'a yaa baay'isuu 1,000 giraamaati. Yaa baay'isuu 1,000 giraamaati ta'a. Kana booda maal goona yaa kana kophetti hambifachuudhaaf jecha jala 1,000 asiinis jala 1,000 giraama. 1,000 giraamni 1,000 giraamaan dhaame. Maaltu nu hafa? Giraamni asittis giraamaan dhaame. Maaltu nu hafa? Yaan keenya akkasuma gabbu'a. Maaltu nu hafa? Tokko kiiloogiraama baay'isuu 8,000 fi takka. Jala maali? Jala 1,000. Kana yommuu kanaaf hirtuu yaa wal qixanii ta'a 8 duwwaa takka kiiloogiraama ta'a jechuudha. 8,000 fi takka giraamni kiiloogiraamatti meeqa ta'a yoo nuun jedhame 8 duwwaa takka kiiloogiraama ta'a jechuudha. Duwwaa takka kiiloogiraama ta'a jechuudha. Gaafiin caadhaa maal ta'a? Maaliin nuu qonne miiligiraamaan nuu qonne. Isa miiligiraamaan nuu qonne gara maalitti? Gara maalitti jijjiirraa? Dura gara giraamaa jijjiirra. Miiligiraama waan nuu qonname gara maalitti jijjiirraa? Gara giraamaa jijjiirra. Tokko miiligiraamni jettaan duwwaa takka giraama yoo ta'e gara giraamaa jijjiirra jechuudhaaf jechuudha. Yoo ta'e asitti maaltu nuu qonname jira? Miiliyoona 3 fi 400 nuu qonname. Miiliyoona 3 fi 400 miiligiraamni giraama meeqa ta'a nuun jedhe. Kana booda kiroos baay'isna. Akkuma mallattoon kun as teessu agarsiisutti kiroos. Mallattoo bakka tana yaa fayyadamuu dandeessa. Sana booda takka miiligiraamni baay'isuu yaada wal qixanii ta'a miiliyoona 3 fi 400 miiligiraamni baay'isuu duwwaa takka kiiloogiraama jettaan. Takka giraama jettaan takka giraama jettaan. Sana booda kun giraamaaya kiiloogiraama kajuu kun dogoggora. Kana booda yaa kana kophetti hambifachuudhaaf jecha jala 1 miiligiraama asiinis jala 1 miiligiraama. Kunii fi kun wal fakkaata. Miiligiraamaan dhaamsina. Yaan keenya kopha gabbu'ee. Asis miiligiraama jira, asis miiligiraama jira. Miiligiraamaan dhaamsi. Wanni nu hafu maali? Miiliyoona 3 fi 400 baay'isuu duwwaa takka kiiloogiraama hafa. Giraama hafa. Sana booda maal goona? Kana waliin baay'isna jechuudha. Yeroo waliin baay'isnu 3,000 fi 400 giraama nu ta'e jechuudha. Giraama harkanneen maantan. Kana booda eega giraama harkannee kiiloogiraama jijjiirta. Osoo gara miiligiraama gara giraamaa osoo hin jijjiirin daarektiin hin jijjiirate rakkoodha jechuudha. Maal goote jechuudha? Tokko kiiloogiraamni giraamatti 1,000 giraama yoo ta'e 3,000 fi 400 giraamni kiiloogiraamatti meeqa ta'a kan jedhu fayyadamte jechuudha. Kana booda mallattoon xaa'atuun maal agarsiifti? kiroos baay'isii jechuudha agarsiisti. Kana kanaan baay'ista, kana kanaan baay'ista. Kana booda takka kiiloogiraamni baay'isuu 3,400 giraama wal qixanii ta'a yaa baay'isuu 1,000 giraama. Kana booda yaa kophetti hambifachuudhaaf jala 1,000 asiinis jala 1,000 giraama asiinis jala 1,000 giraama. 1,000 giraamni 1,000 giraamaan dhaamee jira. Yuunitiin giraamaan dhaamte. Maaltu nu hafa? Yaa kophetti nu hafe kanaa fi takka kiiloogiraama baay'isuu 3,400 waliin baay'ifta gaa. Jala jettaan jala 3,400 jala 1,000 jechuun 0 jirtu suni 0 asii ni dhaamsiti 34 jala 10 jechuun 34 jala 10 jechuun 3.4 kiiloo giraama ta'a jechuudha. Kanaaf
miiliyoona 3,400 miligiraamni gara kiiloogiraamaatti yommuu jijjiiramu maal ta'a? 3.4 kiiloogiraama ta'a jechuudha. 3.4 kiiloogiraama ta'a jechuudha. Gaafiin itti aantu maali? Yoo jennee gaafiin itti aantu daadha. Daan kuntaalli tokko 100 kiiloogiraama yoo ta'e, kiiloogiraama 100 yoo ta'e kuntaalli tokko. Kuntaalli 23 kiiloogiraama meeqa ta'a? Kuntaala tokkotu kiiloogiraama 100 kaase. Hayyee kuntaala 23 fuutee yooni miizaana irra keesse kiiloogiraama meeqa kan jedhu beekuudhaaf kiriis kiroos goota kan mallattoon ta'aa jirtutti. Kana booda kanaan baay'isi jechuudha. Tokko kuntaala baay'isuu ettagaa yaa walqixanii ta'a 23 baay'isuu 23 kuntaala baay'isuu 100 kiiloogiraama. Kana booda yaa keenya kana kophaatti hambisuuf jecha jala tokko kuntaala itti hirtaaf. Kuntaalaan daama asii kaas jiru kun kanaan daama. Yaan keenya kophaatti hafe walqixanii ta'a jettaan asillee kuntaala jechuu yuunitii wal fakkaata ni daamsita. San booda 23 baay'isuu 100 kiiloogiraama. Yeroo wali baay'iftu 2,300 kiiloogiraama ta'a jechuudha. Okay? Tokko kiiloogiraamni tokko kuntaalli 100 kiiloogiraama yoo ta'e kuntaalli 23 kiiloogiraama 2,300 kiiloogiraama kaasa jechuudha. Atu asirraa nu walaa jechuudha. Akkasuma irratti tokko tooniin 1,000 kiiloogiraama yoo ta'e 2 tooniin meeqa ta'a? Inni kennamaa irratti maal nu godhe? Tooniin 2 kiiloogiraamaan meeqa ta'a jedhee nu gaafate. Tooniin 2 kiiloogiraamaan meeqa ta'a jedhee nu gaafate. Duragaa toonii 2 dalaguun duratti tooniin takka kiiloogiraama meeqa akka ta'e beekuu qabnaa mire akkuma jalqaba jedhe. Tooniin takka kiiloogiraamatti 1,000 kiiloogiraama yoo taate tooniin 2 meeqa ta'a jennaan. Sana booda kiriis kiroos baay'ista. Tokko toonii baay'isuu yaa walqixanii ta'a 2 toonii baay'isuu 1,000 kiiloogiraama. Kana booda yaa kana kophaatti hambifachuudhaaf jecha nuti bakka yaa kana barbaadu yaana waan ta'eef jala tokko toonii asiinis jala takka tooniin dhaama. Maaltu nu hafa? Yaa qofaan nu hafa. Yaa walqixanii ta'a jennaan. Toonii jechuun toonii kan daamsa. 2 jiras. 2 baay'isuu 1,000 giraamaan nu hafa. 2 baay'isuu 1,000 kiiloogiraamni yeroo walitti baay'ifnu gaa meeqa ta'a jechuudha? 2,000 kiiloogiraama ta'a jechuudha. 2,000 kiiloogiraama ta'a jechuudha. Akka kanatti irraa hubannaa jechuudha. Akkasuma deebii gilgaala takka tuqaa 4 yoo dhufnu gilgaala takka tuqaa 4 biratti hammi daqiiqaa torbee tokko keessa jiru meeqa jiru? Hammi miniitii daqiiqaa torbaan tokko keessa jiru meeqa? Jalqaba irratti torbaan tokko guyyaa meeqa qaba? Guyyaa 7 qaba. Daqiiqaa meeqa qaba jennee kaalkuleet gochuun duratti guyyaan tokko sa'aatii meeqa qaba waan jiru laaluu qabna. Durara jechuudha. Guyyaan tokko sa'aatii meeqa qaba? Sa'aatii 24 qaba. Guyyaan 7 sa'aatii meeqa qaba? Dura sa'aatii kaalkuleet godhanna waan ta'eef. Guyyaan 7 sa'a meeqa qabne yaa kaayyanna. Sana booda kiroos baay'isna. Wal jala baay'isna qaxxaamura jechuudha. Tokko giraamni yaadhaa wajjin yoo wal baay'isu walqixanii ta'a. Tokko guyyaan yaadhaa wajjin wal baay'ise walqixanii ta'a. Guyyaan 7 eenyu wajjin wal baay'isa? Sa'aatii 24 wajjin. Kana booda yaa kana kophaatti hambifachuuf jecha jala tokko guyyaa asitti jala tokko guyyaa jennaan. Guyyaadhaan daama guyyaan daama sittis. Maaltu nu hafa? Yaan keenya kopha gabbu'a. Walqixanii ta'a jennaan 7 baay'isuu 24. 7 baay'isuu 24 sa'aatiidhaa wajjin gisee walitti baay'ifnu 168 sa'aatiidha. Kuni sa'aatii hamma torbaan tokko keessa jirtuuti. Eega sa'aatii beeknee boodee kana booda miniitii barbaanna. Kana booda jechuudha. Tokko sa'aatiin jennaan. Sa'aatiin tokko daqiiqaa meeqa qabdi? Daqiiqaa 60 qabdi. Hayyee sa'aatiin
dhibbi takkaa fi 68 torbaan bakka buutu suni daqiiqaa meeqaa jenneeti beekna. Maal beeku yaana daqiiqaa torbaan keessa jiru beekuudhaaf. Sa'aan takka daqiiqaa meeqa taate? Daqiiqaa 60 taate. Sa'aatiin dhibbi takkaa fi 68 daqiiqaa meeqa taati? Criss cross. Yeroo immoo goonu akkuma asitti kun criss cross godhee jiru kanatti yeroo immoo qaxxaamura baay'isnu tokko sa'aatii baay'isu yaa asitti yaa jechuudha tokko sa'aatii baay'isu yaa tokko sa'aatii baay'isu yaa wal qixanii tahaa jennaan 16 sa'aatii 1600 fi 1000 fi sorry dhibba takkaa fi 68 sa'aatii baay'isu 60 minitii. Kana booda yaa kana kophatti hambisuudhaaf jecha tokko sa'aatiidhaaf hirama. Asittis jala sa'aatii jettaan. Asittis jala sa'aatii. Yuunitii wal fakkaatu tokko sa'aatiidhaan ni dhaama. Asittis sa'aatiidhaan ni dhaama. Maaltu nu hafa? Yaan keenya kophan nu hafa. Yaa wal qixanii tahaa dhibba takkaa fi 68 baay'isu 60 minitii ta'a. Yeroo waliif baay'ifnu 1000 fi 80 minitii ta'a jechuudha. Kanaaf torbaan tokko keessatti baay'inni daqiiqaa jiru daqiiqaa meeqa yoo jenne daqiiqaa 1000 fi 80 jechuudha. Daqiiqaa 1000 fi 80 jechuudha. Akkasuma gaafii lammaffaati. Gaafiin lammaffaadhaa waggaan tokko sa'aatii meeqa ta'aa jedha. Waggaan tokko sa'aatii meeqa qaba? Waggaan tokko. Kennamaa irratti waggaan tokko guyyaa 365 fi 66 akkana qaba. Guyyaa kana gaa akkamitti sa'aatii jijjiirra kan jedhu. Dura guyyaan tokko guyyaa waggaa keessa jiru sun ta'in guyyaan tokko sa'a meeqa qaba? Kana beekuu qabna dura. Guyyaan tokko sa'aatii 24 qaba. Hayyee guyyaan 365 sa'a meeqa qaba? Karaa salphaadhaan beekuudhaaf. Guyyaan 365 sa'a meeqa qaba kan jedhuuf criss cross goota. Baay'istaa jechuudha qaxxaamura baay'istaa. Sana booda guyyaan tokko yaadhaa wajji wal baay'isa wal qixanii ta'a. Guyyaan 365 sa'a 24 wal baay'ista. Sana booda yaa keenya kana kophatti hambisuudhaaf jecha guyyaa tokko firtaa jechuudha. Jala guyyaa tokko jettaan. Kana booda guyyaa tokko kan jiru wal dhaamsa. Asitti guyyaa gaafii gaan wal dhaamsa. Wanni nuti fudhannu maali? Yaadha. Yaan keenya wal qixanii ta'a. 365 baay'isu 24. Gizee waliif baay'ifnu meeqa jechuudha? Sa'aatii meeqa jechuudha? Sa'aatii 8,766. Akkanatti kaalkulee goonaa jechuudha. Kallattiidhaan otoo gara exercise kana dalaguutti gilgala kana dalaguutti osoo hin seenin dura akkamittiin dalaga waan jiru beekuu qabda. Wanni asin nuu kanname meeqa? Asitti guyyaadhaan nuu kanname. Guyyaan eega nuu kanname guyyaa san gara sa'aatii jijjiiruudhaaf dura baay'ina guyyaa nuu kanname fudhachuun duratti guyyaa tokko beekuu qabda. Eega guyyaa tokko beekte baay'ina guyyaa nuu kanname beekuu dandeenya waan ta'eef. Guyyaan tokko sa'aatii 24 ta'uu eega beekte guyyaa sii kanname baay'isu guyyaa sii kanname sa'aatii meeqa akka ta'e baay'ina guyyaa sii kanname sa'aatii meeqa akka ta'e guyyaa tokko eega beekte guyyaa 1,000 guyyaa amata tokko meeqa baay'ina guyyaa amata keessa jiru meeqa inni akkama dalaguun nama hin dhiibu jechuudha. Inni itti aanu waggaa keessatti hamma daqiiqaa barbaadi jedha. Waggaa tokko keessa hammi daqiiqaadhaa meeqaa jedha. Akkam goota gaa waggaa tokko keessa hamma daqiiqaa meeqaa jira? Daqiiqaa meeqa qabna waggaa tokko keessa? Durarratti sa'aatiin takka daqiiqaa meeqa qabdii beekuu qabda. Look sa'aatiin takka daqiiqaa meeqa qabdi egaa jechuu beeytee sa'aatii meeqaatitu daqiiqaa ilaalamma waggaan tokko sa'aatii meeqa qaba? Kunoo asitti waggaan tokko sa'aatii meeqa qabu beeynee mire akkana waggaa sa'aatii irraa daqiiqaa baafanna waan ta'eef sa'aatiin takka daqiiqaa 60 yoo taate sa'aatii waggaa ta'as jirtu tun waggaa bakka buutu waan ta'eef sa'aatii waggaa tuni daqiiqaadhaan meeqa taati? Sa'aatiin takka daqiiqaa 60 yoo taate waggaan tokko sa'aatii waggaadha. Sa'aatiin 8,766 sa'aatiin meeqa ta'a daqiiqaadhaatti yoo jenne sanboota criss cross yoo baay'ifne ni argachuu dandeenya. Sa'aatii tokko baay'isuu yaa
walqixa ni ta'a 8,766 sa'aatii baay'isu 60 minitii. Yaa kana qabatti hambisuuf jecha jala tokko sa'aatii asinis jala tokko sa'aatii. Tokko saatiidhaan daama assaatiinis sa'aatiin asit daama sana booda maaltu hafa 8,000 yaa qofaatu nuuf yaa keenya gabbuufanna walqixa ni ta'a jennaan 8,765 baay'isu 60 walitti baay'ifnu meeqa ta'e jechuudha. 525 fi 660 miniitiidha ta'e jechuudha. 525 fi 960 miniitiitu waggaa tokko keessatti argama jechuudha. Waggaa keessatti hamma sekondii barbaaduudhaaf hamma sa'aatiidhaa beene hanga daqiiqaadhaa beene hangi sakandii meeqaa jira waan jiru beekuudhaaf. Dura daqiiqaan tokko sakandii meeqa jechuu eega beeytee baay'ina daqiiqaa isii kan nameerra dhaabbattee baay'ina sakandii beekuu dandeessa. Qacoolatti laalaa dubbii tana. Daqiiqaa tokko yoo beeyte daqiiqaan tokko sakandii meeqa akka ta'e eega yoo beeyte baay'ina daqiiqaa isii kan namu sakandiidhatti jijjiirtee beekuun sin dhibuu jechuudha. Daqiiqaan tokko sakandii 60 yoo ta'e daqiiqaan 525,960 minitiin sakandiidhatti meeqa ta'a mallattoo gaafiiti. Sana booda tokko daqiiqaa yaadhaa hojii wal baay'ifta. Tokko daqiiqaa baay'isu yaa walqixa ni ta'a 522 fi 960 minitiin eenyu baay'isa? 60 sakandii baay'isa. Yaa kana qabatti asitti hambisachuudhaaf jecha jala tokko minitii jennaan asii jala tokko minitii jennaan minitiin minitiidhaan daama asittis minitiin daama wani nu haafu maali 525 fi 960 baay'isu 60 sakandiidhaan nu hafa. Yommuu kana walitti baay'ifnu wani nuti argannu maali miiliheena 30 fi 557 fi 600 arganna jechuudha. Inni kun maali jennaan baay'ina sakandii waggaa keessa jirtuuti. Waggaa tokko keessa sekondii meeqa jira? Miiliheena 10 fi miiliheena 30 fi 557 fi 600 sakandiitutu amata tokko keessa jira jechuudha. Amata tokko keessa jira jechuudha. Inni itti aanu waa'ee gaafii sadaffaati. Sa'aatii 576 gara guyyaatti jijjiiri jedha. Sa'aatii 576 gara guyyaatti jijjiiri. Kennamaan keenya baay'ina sa'aatiiti gara guyyaa jijjiiri jedha. Guyyaan tokko sa'aatii meeqa qaba dura? Guyyaan tokko sa'aatii 24 qaba. Haaya gara guyyaa jijjiiruu yana sa'aatiin 576 gara guyyaatti yoo jijjiiramtu meeqa taati? Sa'aatiin 24 guyyaa yoo ta'u guyyaa tokko yoo taate sa'aatiin 576 guyyaa meeqa taati haa salphaan laallaa kana. San booda maal goota? Kiloos baay'ifta. Yaada kaannaa miti yaa baay'isu sa'aatii 24 walqixa ni taha tokko guyyaan baay'isu 576 sa'aatiidha wajjin walitti baay'ifta. Kana booda yommuu walitti baay'istu qaxxaamura yeroo baay'istu maaltu taha? Yaa baay'isu 24 sa'aatii walqixa ni taha guyyaa tokko baay'isu 576 sa'aatiidha. Maal goona? Yaa keenya kana kophatti hambisuudhaaf jecha 24 sa'aatiidhaaf hirta. Asiinis jala 24 jettaan 24 sa'aatii fi 24 sa'aatii wal dhaamse yaan keenya kophatti nafne hafee yaan keenya kophatti hafee kun walqixa ni ta'a jettaan gaa takka baay'isu 576 jala 24 daarektii 576 hiruu 24 yoo walii hirtu meeqa taate jechuudha. Yommuu waliif hirru kunoo yaan keenya walqixa ni ta'a 24 guyyaa 24tiitu sa'aatii meeqa qaba jechuudha? Sa'aatii 576
76 qaba jechuudha. Guyyaan tokko garuu sa'a meeqa qaba? 24. Guyyaan 500 fi 76 sa'a meeqa qaba yoo nuun jaame guyyaan sa'aatiin 500 fi 76 guyyaa meeqa qabdi yoo nuun jaame kuno guyyaa 24 qabdi jechuudha. Gaafiin afuraffaadha. Sa'aatii 4 fi daqiiqaa 50 gara daqiiqaatti jijjiiri jedha. Sa'a 4 fi daqiiqaa 50 gara daqiiqaatti jijjiiri. Tokkoffaarratti sa'aatiin takka daqiiqaa meeqa qabdi? Daqiiqaa 60 qabdi. Sa'aatiin 4 daqiiqaa meeqa qabdi? Simply karaa salphaadhaan hubachuudhaaf. Sa'aatiin takka daqiiqaa 60 yoo qabaatte sa'aatiin 4 daqiiqaa meeqa qabdi? Daqiiqaa jijjiiree jechuun jedhama innis sana booda kiriis kiroos goota. Kiriis kiroos qaxxaamura baay'ifta. Tokko sa'aatiin baay'isuu yaa walqixanii ta'a 4 sa'aatii baay'isuu 60 miniitii waliif baay'ifta. Kana booda yaa kana qophatti hambifachuudhaaf jecha jala tokko sa'aatii maal godhama jechuudha. Sa'aatiin sa'aatiidhaan bata. Sa'aatiidhaan bata. Yaan keenya naaf qophatti naaf ni hafu walqixanii taa'attaan 4 baay'isuu 60 meeqa 240 miniitiidha. Eega daqiiqaa argattee kana booda kan arganne irratti 50 idaana. 50 daqiiqaadhaan jira duraanis. Daqiiqaa meeqa jira? Daqiiqaan 50 duraanuu taa'u jira. Kana booda 240 miniitii ida'u 50 isa lafaa qabnu. Walirra meeqa ta'a? 290 miniitiidha ta'a jechuudha. 290 miniitiidha ta'a jechuudha. Gaafiin itti aanu Gilgaala takka tuqaa shaniiti. Gilgaala takka tuqaa shanii keessatti maaltu jira? Teempireecharri guyyaa tokko guyyaadhaa 30 digirii seelisheelii yoo ta'e guulantaan kun gara guulantaa faaranaayitiitti fi kaalviniitti yoo jijjiiramu meeqa ta'a jedha. Kennamaan meeqa? 30 digirii seelisheeliidhaa jira. Asitti kennamaan 30 digirii seelisheeliidha. Barbaadamaan teempireechara digirii faaranaayiti teempireechara kelviniiti. Furmaanni isaa maali? Jeneraal foormulaa qabna. Jeneraal foormulaa. Teempireechara digirii faaranaayiti walqixanii ta'a 9/5 teempireechara digirii seelisheelii ida'u 32. Asitti kennamaan eenyu? 9/5 baay'isuu teempireechara digirii seelisheelii meeqaan nu kennamee jira? 30 nu kennamee jira. Bakka tana 30 buusna jechuudha bakka sana. Ida'uu 32. Kana booda akkami 54 dhufe asitti? Yoo salphifnu 30 tanaa fi 5 waliin salphisaa. 5 takka. 5 meeqa? 6 laal. Kana booda 6 baay'isuu 9 meeqa ta'a? 6 baay'isuu 9 54. Ida'uu 32 asii qabna. Gizee walitti daanuu teempireechara digirii faaranaayiti walqixanii ta'a 80 fi 6 ta'a jechuudha. 80 fi 6 ta'a. Teempireechara digirii faaranaayiti ta'u asitti jeneraal foormulaan isaa kana. Teempireecharri kaalviniidha. Akka faaranaayiti osoo hin taane kaalviniidha. Walqixanii ta'a teempireechara digirii seelisheelii ta'u 273. Teempireecharri kaalvinii walqixanii ta'a teempireechara digirii seelisheelii ta'u 273 kan jedhu kuni bakka teempireechara digirii seelisheeliidha kan uwwanname kana buusta. 30 digirii seelisheelii ida'uu 273. Sanboota teempireechara kaalviniidha meeqa ta'a? 300 fi 3 keelvinii ta'a jechuudha. Akkasuma bishaan danfisuun teempireechara isaa gara 342 digirii faaranaayitiitti yoo guddisne guulantaan kun seelisheesii fi kaalviniin meeqa ta'a jedha. Look bishaan danfisuun teempireechara isaa gara 342 faaranaayitiitti yoo guddisne guulantaan kun seelisheesii fi kaalviniidha meeqa ta'a? Kennamaan faaranaayitiidha. Nuti haramitti jijjiirra seelisheesii fi kaalviniidha jijjiirra jechuudha. Dura irratti kennamaan maali? Faaranaayitiidha. Barbaadamaan seelisheesii fi kaalviniidha jechuudha. Asitti furmaanni maal ta'a? Furmaata jalatti foormulaa irraa kana. Foormulaa irraa kana jechuudha. Tokko
Degree Celsius temperature degree Celsius walqixanii ta'a jennaan. 5 irra 9 hammattuu temperature degree Fahrenheit irrisu 32ti. Kun formulaa temperature degree Celsiusiti. Walqixanii ta'a asitti 5 irra 9 baay'isu hammattuu bantee bakka kennamaan keenya meeqa kana 342 irrisu 32 duraan formulaa keessa jira. Kana booda 5 irra 9 hammattuu keessatti kanarraa kana yeroo irristu 310 arganna. Kana booda jala takkaa uumamaan ni qaba. Waamamaadha waamsaadha yoo baay'istu 5 baay'isu 310 jala 9 baay'isu takka. 5 baay'isu 310 meeqa ta'a? 1550. Jala 9 baay'isu takka 9. Yommuu waliif hirru kana yommuu kanaaf hirru 100 fi temperature degree Celsius meeqa ta'a? 172.22 degree Celsius nu kannaa jechuudha. Innumaan kuni Kelvinidhaan yommuu hojjennu temperature Kelvin walqixanii ta'a. General formulaan keenya maali? Tokko Kelvin walqixanii ta'a. Temperature Kelvin walqixanii ta'a. Temperature degree Celsius ida'u 273. Degree Celsius temperature degree Celsius ni anar kadde mega 172 asif buusta jechuudha. Plus jettan 273 duraan dhaabbattuudha. Sanboota gizee walitti daatu maal harkatte jechuudha? Temperature jira Kelvin harkatte jechuudha. Temperature degree Celsius osoo hin harkatin temperature Kelvin harkachuun hin danda'amu. Dura temperature degree Celsius harkatte temperature Kelvin harkannaa jechuudha. Gaafiin itti aantu gaafiin sadaffaadha jechuudha. Tempereecharoota guulantaa Seelisheesii armaan gadii gara guulantaa Faaraanaayitiitti jijjiiri jedha. Maali nu kanname dura? Seelisheesii nu kanname gara Faaraanaayitiitti. Ammaal jaa kunoo 25 digirii Seelisheesii baan 45 digirii Seelisheesii caan 90 digirii Seelisheesii daan 20 digirii Seelisheesii kana gara Faaraanaayitiitti jijjiiri. Gara Fahrenheit. Temperature degree Fahrenheit walqixanii ta'a 9 irra 5 temperature degree Celsius ida'u 32 tiita formulaadha. Amma kennama aayoo fudhattee 9 irra 5 baay'isuu jettaan temperature degree Celsius san meeqa buufta? 25 kana buufta. 25 ni buusta ida'u 32ti. Salphisa sumatti 5 meeqa takka 25 meeq 5 baay'isu 9 meeq 45 ida'uu jettaan 32 45 fi 32 meeq 70 fi 7 jechuudha. Harkanne waan harkanne baabira qottu baabira gizee dhuftu 45 tu nu kannamee jira. Formulaan keenya dhaabbataadha. Temperature degree Fahrenheit walqixanii ta'a 9 irra 5 temperature degree Celsius ida'u 32ti. Hima kana keessatti 9 irra 5 bakka temperature degree Celsius 45 keenya ni buufanna ida'u 32ti. Kana booda 45 kana 5 meeq 9 5 meeq takka kun 5 takka kun 5 9 baay'isu 9 meeq 80 takka ida'u 32 80 takka ida'u 32 meeqa ta'a 113 degree Fahrenheit ta'a jechuudha. Akkasuma 90 asin nu kannamee jira. Temperature degree Fahrenheit walqixanii ta'a 9 irra 5 temperature degree Celsius ida'u 32ti. 9 irra 5 baay'isu 90 bakka temperature degree Celsius san buufanna jechuudha. As buufanna jechuudha 90 keenya ida'u 32. Amma asitti 9 baay'isu 90 hiruu 5 meeq 9 fuutee 90 baay'iftee waan harkatte yoo 5 hirtu wanni nuti harkannu 162 harkanna. 162 ida'u 32 yommuu walitti daanu wanni nuti harkannu asitti maali 194 degree Fahrenheit dha jechuudha. 194 degree Fahrenheit dha jechuudha. Daabira yoo dhufnu diidamtu nu kannamee jira asitti. Daabira yoo dhufnu temperature degree Fahrenheit walqixanii ta'a 9 irra 5 temperature degree Celsius ida'u 32ti.
bakka temperature degree Fahrenheit nu kanname kana fuunee diidamman san bakka tana buusna jechuudha. Ida'u 32ti. Asuma salphisi shanii meeqa shaniin takka diidam shaniin afuri. Afur baay'isu sagalii meeqa? Afurii fi sagalii walitti baay'iftu 36. 36 ida'u 32 walitti meeqa taati? 68 degree Fahrenheit ta'a jechuudha. Temperature degree Fahrenheit wal qixani ta'a 68 degree Fahrenheit dha ta'a jechuudha. 68 degree Fahrenheit dha ta'a jechuudha. Xumurra jireenya jira gaafii tokko qofaa fi kana booda temperatureota gulantaa Fahrenheit temperatureota gulantaa Fahrenheit gara Celsiusitti jijjiiri jedha. Isa gulantaa Fahrenheit nu kanname gara Celsiusitti jijjiiri. Tokko aan 102 Fahrenheit baan 37 Fahrenheit caan 200 degree Fahrenheit dan 175 degree Fahrenheit. Isa kana gara maalitti gara Celsiusitti. Hayyee qottas kuno gara aatti. Temperature degree Celsius wal qixanii taha 5 irra 9 hammattutti goote temperature degree Fahrenheit irrisu 32 itti cuftaa jechuudha. Formulaa kanarraa kaatee gabaa dalaguu dandeessu ittuma galchuu jechuudha. Maal goona temperature degree Celsius dha. Temperature degree Celsius wal qixanii taha 5 irra 9 hammattutti bantee 102 buusta bakka tana kennamaa qabna waan ta'eef 102 irrisu 32 5 irra 9 hammattuu bantee 102 irrisu 32 meeqa ta'a 70 ta'a. Kana booda 5 baay'isuu 70 hiru 9ti. 70 baay'ee baaftanu baay'ee ta'a harkatti san fuutee eenyu firta 9 firta vaaliyuu nuti asitti argannu kuno 5 baay'isuu 70 350 jala 9 wal qixanii ta'a 38 tuqaa 8 degree Celsius dha jechuudha. Asittis formulaan dhaabbataadha. Formulaan kanuma temperature degree Celsius wal qixanii ta'a 5 irra 9 itti cuftee temperature degree Fahrenheit irrisu 32 itti cufta. Kana booda temperature degree Fahrenheit kan nu kanname sitti 32 bakka tana buufanna jechuudha. 5 irra 9 hammattuu keessatti bakka temperature degree Fahrenheit 37 ni buufanna irrisu 32ti. 5 irra 9 hammattuu keessatti bakka yeroo 37 irra 32 irrisne 5. 5 baay'isu 5 25 jala 9 25 irrisu 9 meeqa ta'a 2 tuqaa 7 ta'a jechuudha. Very nice. Akkasuma temperature degree Fahrenheit 200 kennamaa isaa kana ilaalla. Formulaan dhaabbataadha gaayii temperature degree Celsius wal qixanii taha 5 irra 9 hammattuu temperature degree Fahrenheit irrisu 32ti. 5 irra 9 hammattuu keessatti temperature degree Fahrenheit 200 irrisu 32. 200 irraa 32 yeroo irrifnu 168. 168 baay'isu 5 hiruu 9. 168 baay'isu 5 800 fi 40 hiruu 9 gizee goonu meeqa ta'e 93 tuqaa 3 degree Celsius ta'e jechuudha. Kamaaliti qacaati. Kadaa yoo fudhannu temperature degree Celsius wal qixanii taha temperature wal qixanii taha 9 irra 5 irra 9 hammattu temperature degree Fahrenheit irrisu 32ti. Kana booda 5 irra 9 hammattutti bantee temperature degree Fahrenheit 175 irrisu 175 nu kanname jira jechuudha irrisu 32. Kana booda 5 irra 9 itti bantee 175 irraa 32 irriftu wanni nuti argattu maali 143. Kana booda 5 baay'isu 143 yommuu 5 143 baay'isnu 715 argadde hiruu 9 wanni nuti argannu maali 79 tuqaa 45 arganna jechuudha. 79 tuqaa 45 arganna jechuudha. Inni xumuraa gilgaala tuqaa takka tuqaa 6ti. Bal'ina rectangilii hojjaan isaa h keenu san 9 centimeetraa fi dalgeen ammoo 4 centimeetraa fi ta'e tokko qabeessa shallage jedha.
qabeessa shallagii. Temperature wanta kana rectangle kana kan bal'ina kana yommuu shallagnu formulaan keenya maali A wal qixxee takka irra lamaffaa BH jedha. Base dheerina baay'isu hojjaa jechuudha. Tokko irra lamaffaa dheerinni keenya meeqaa 9 cm. Hojjaan keenya meeqaa 4 cm. Kana booda takka irra lamaffaa gootee hammattuutti bantee 9 baay'isu 4 cm. Yommuu wali baay'ifnu 30 fi 6 cm square dha. Centimeter baay'isu centimeter square ta'a waan ta'eef as keetti square qabaachuu qaba. Kana booda 30 tokko irra lamaffaa hammattuu keessa 32 jechuun lamaan meeqa takka 30 fi 6 lamaan 18. Kanaaf meeqa ta'a jechuudha bal'inni rectangle kanaa 18 centimeter square ta'a jechuudha. Inni itti aanu manni citaarraa tolfame tokko geengoodha jedha. Geengoo waan ta'eef raadiyeesiin isaa 2 meetira jedha. Yoo ta'e bal'inni manichaa meeqa jedha. Ammoo inni nuu kanname maali geengoo? Formulaan geengoodhaa maali? Area is equals to pi r square dha. Pi r square area wal qixxee ni ta'a. Pi r square jeniin. Pi meeqa gatiin isaa meeqa bakka bu'a lakkoofsa inni bakka bu'u 3.4 bakka bu'a. Kana booda areaan keenya wal qixxee ni ta'a 3.4 bakka tana buufta jechuudha. Baay'isu 2 meetir gootes itti cuftee 2 meetir square goonaa jechuudha. 2 meetir square goonaa jechuudha. Kana booda 3.4 baay'isu 2 squarein 4 maal 4 meetir square ta meetirin square ta waan ta'eef jecha. Kana booda 3.4 baay'isu 4 meetir square yeroo waliin baay'ifnu meeqa taate jechuudha. 12.50 fi 6 meetir square ta'a jechuudha. Hayyigaa gilgaalaa fi gochaawwan boqonnaa tokko kana keessatti kennaman kan kana hojjannee kana fakkaata. Akka qalbii takkaan suuta laaltanii irraa hubattan abdii qabna. Nu hordofaa chaanaala keenya kana subscribe godhaa, share godhaa. Hedduu irraayis fayyadamaa isiniin jenna. Galatooma naa jiraadhaa dagaagaa bakka jirtanii nagaa isinitti haa ta'u haga deebiiwwan gochaa fi gilgaalota kanneen birootiin hamma walitti deebinutti nagaa naa turaa. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Chaanaala barsiisaa Nuuree otoo hin jenne chaanaala Nuuraddin TV subscribe, like, share godhaa.